mootummaan bobbaasa irratti injifannoo gonfataa akka jiru beeksiseetii jira. Salaale aanaa qimbiibiitiitti lafti hektaarri 280 bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan dhuunfatame. Lafa qabiyyeenis Oromiyaa taate irratti waraqaa eenyummaa naannoo Amaaraa qabattan malee hojjettanii buluu hin dandeessan jechuun jiraattonni hojiirraa ittifamaa jiraachuun himameetii jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Faantaallee fi Boosatitti haleellaa fi weerarri lafaa qindaa'aan naannoo Amaaraan adeemsifamu cimee itti fufee jira jedhameetii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna addaa Amaaraatiin haleellaa Oromiyaa irratti adeemsifamaa jiru calleessaan kan ilaallamu miti jedhe. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa lammiilee biyyattii rakkoo hamaaf saaxiluun hawaasa biratti komii guddaa uumaatii jira. Ejensiin basaasaa fi nageenya Somaaliyaa hidhattoonni Al-Qaayidaa fi Al-Shabaab qondaalota olaanoo mootummaa Somaaliyaa irratti haleellaa raawwachuuf akka karoorfatan bira gahuu beeksise. Hoogganaan milishaa Jaanjawee duraanii Ali Muhammad Ali Abdurrahman yakka waraanaa fi namoomaa Daarfuritti raawwatee wal qabatee mana murtii idil addunyaatti himanni irratti banamuuf akka jiru gabaafamaatii jira. Ebla 2022 kun hangafoota oduutii guutuun oduu har'aaf qindeeffannetti aanee dhiyaata. Eblashan barakuma lama fi digdami lama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu har'aaf qindeeffannee isinitti maansara sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin labsiin opereeshinii farra riphee lolaa Oromiyaa irratti labsame mormuuf duulli Tiwiitaraa taasifamuuf jira. Duulli kun boru galgala akka Itoophiyaatti sa'a lama irraa jalqabee kan adeemsifamu ta'utu himame. Qindeessitoonni duula Tiwiitaraa kana akka jedhanitti duula Tiwiitaraa kanaan humnoonni waraanaa Oromiyaa irratti opereeshinii farra riphee lolaa jedhameef bobbaafaman akka bahan gaafatama. Humnoonni waraanaa tumsaan Oromiyaa waraanaa jiran kanneen akka humna nageenyaa fi basaasa Eertiraa akkasumas loltoota Eertiraa, milishaa humna addaa fi faannoo Amaaraa dabalatee humnoonni mootummaa Itoophiyaa tumsan biroon Oromiyaa keessaa akka bahaniif waamicha dhiyeessuun duula adeemsifamuudha jedhan. Duulli Tiwiitaraa kun dhaadannoo waraanni duguggaa sanyii Abiyyi Oromiyaa irratti banee haa dhaabbatu jedhuun akka adeemsifamu qindeessitoonni kun ibsaniitii jiru. Qindeessitoonni duula kanaa mootummaan Ameerikaa, gamtaan Awurooppaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii, golli maree nageenya addunyaa fi hawaasni idil addunyaa tarkaanfii fudhachuun waraana bulchiinsi Abiyyi Ahmad Oromiyaa irratti adeemsisaa jiru akka dhaabu gaafataniitii jiru. Duula Tiwiitaraa kana irratti uummanni dammaqinaan akka hirmaatu gaafatameetii jira. Waraanni opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun Oromiyaa irratti labsame milkaa'aa akka hin jirre ibsamaatii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin duula baname qolataa jiraachuu fi waraana mootummaan bobbaase irratti injifannoo gonfataa akka jiru beeksiseetii jira. Bal'inni oduu kanaa maddeen garaagaraa obeeffachuun qindeessineetii jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti babal'atu isaa yaaddoo guddaa mootummaa Itoophiyaa ta'uu isaatti dubbatama. Sababa kanaanis mootummaan Itoophiyaa humnoota waraanaa biyyattii qindeessuun ji'a tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessa jedhee Oromiyaa keessatti waraana adeemsisaatii jira. Mootummaan Itoophiyaa duula farra riphee lolaa jedhe kanaaf loltoota isaa kutaalee Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti geejjibsiiseetii jira. Mootummaan Biltsiginnaa tibbana humna waraanaa konkolaataa 20 ol giddugaleessa Oromiyaa aanaa Daagamii fi lixa Oromiyaa naqamtee qubsiisee akka jiru ibsameetii jira. Humnoonni waraanaa mootummaa Oromiyaatti bobbaafaman waraana bilisummaa Oromoo waliin lola adeemsisaa jiraachuu odeeffannoon gama dubbii himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo fi qondaalota raayyaa ittisa biyyaa irraa bahuu ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo duula baname qolachuun waraana mootummaan bobbaasee irratti injifannoo gonfataa akka jiru ibsaatii jira. Dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiin barruu fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin tibbana lola kibba Oromiyaa bakka Malkaalamii jedhamutti adeemsifameen humnoonni mootummaa hubamuu himaniitii jiru. Lola adeemsifamaa tureen ajajoota waraanaa dabalatee loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuun kanneen hafan gara nageelleetti deebi'uu isaanii himaniitii jiru. Waboon giddugaleessa Oromiyaatti lafa tarsiimoo naannawa magaalaa Gudar Tulluu Gorfoo jedhamtu qabatu isaa odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Gaarreen warshaa rasaasa hoomachoo marsan Qucoo fi Doobbii Dillisaan jedhamanis marfama waraana bilisummaa Oromoo jalatti argamu jedhameetii jira. Kibba Oromiyaa godina Booranaa naannawa magaalaa Mooyyeleetti sanbataa fi dilbata darbe lolli waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa Itoophiyaa jidduutti
keessatti adeemsifamu BBC'n gabaaseetii jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibba darbee walgahii caffee Oromiyaa irratti caasaan nageenyaa keenya guyyaa guyyaan akka baalaa harca'aa jira jechuun isaanii ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatiin haleellaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiraachuu ibseetii jira. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa damee kibbaa Koloneel Girmaa Ayyalam tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jiraachuu ibseetii jira. Haa ta'u malee haleellaa humnoota mootummaatiin kan miidhamaa jiru namoota nagaa akka ta'an odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa argate ni mul'isa. Humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabnaan namoota nagaa irratti dallansuu isaanii bahaa jiru jedhum jiraattonni. Mootummaan miidhaa humnoota mootummaatiin namoota nagaa irra gahaa jiru ilaalchisee hangammaa waa jechuu baatus hidhaa fi reebichi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru itti fufeetii jira. Yeroo humnoonni Amaaraa Oromiyaa weeraruuf leenjifamaa jiran kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya uummata Oromoo fi daangaa Oromiyaa tiksuu dhiisee humnoota waraanaa alaa dabalatee Oromiyaa dirree waraanaa gochuun faayidaa homaatu hin qabu jedhamaatii jira. Qondaalonni mootummaa fi kan waraana Itoophiyaa amma dura yeroo hedduuf waraana bilisummaa Oromoo yeroo gabaabatti dhabamsiifne jedhanii dhaadataa fi duulchisaa turuun isaanii ni yaadatama. Salaale aanaa Qimbiibiitiitti lafti hektaara 280 bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan dhuunfatame. Lafa qabiyyeen isii Oromiyaa taate irratti waraqaa eenyummaa naannoo Amaaraa qabattan malee hojjettanii buluu hin dandeessan jechuun jiraattota hojiirraa ittifamaa jiraachuu himameetii jira. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Qimbiibiit gama isaatiin humni addaa Amaaraa nageenya jiraattotaatiif yaaddoo ta'uu ibsee jira. Gabaasa Addis Istaandardaa argannee Muhammad Faantaallee qindeessee jira. Salaale aanaa Qimbiibiit gidduu magaalaa Shanoo fi Alaltuuti bakki isaa. Bakki kun Siinqee jedhama. Bakka kana jalqaba mootummaa Oromiyaatuun qonnaan bultoota Oromoo lafa hektaara 280 caalurraa kaase. Bakka kanatti dhaabbata qorannoo fi qo'annoo adeemsisitu hojjechuuf jira. Innis isin fayyada jedhamee lafa keenyarraa buqqaafamnee jedhu qonnaan bultoonni. Qonnaan bultoota laftirraa fudhatamte keessaa obbo Fiqaaduu Raggaasaa isaan tokko. Obbo Fiqaaduun yaada Addis Istaandardiif kennaniin qorannoo fi qo'annoo jireenya keessan fooyyessuutu irratti adeemsifamanuun jedhanii turan jedhu. Lafti akkas jedhamee mootummaa Oromiyaan nurraa fudhatame akkamiin maaliif naannoo Amaaraa jala akka galfame nuuf hin gallee jedhan. Obbo Warquu Nadhii immoo namoota bakka buufatanii irra deddeebiin mootummaa Oromiyaa dhimmicha akka gaafataa turan eeranii mootummaan Oromiyaa akka gurra dhoowwate dubbatan. Inumaam tibba kana humnootiin mootummaan naannoo Amaaraa bobbaase waraqaa eenyummaa naannoo Amaaraa yoon qabaanne hojjechuudhaan dandeessan nuun jechaa jiru jedhan. Humnootiin kunneen kiiloomeetira 8 caalaa daangaa Oromiyaa seenanii kaampii waraanaa akka ijaarratan jiraattonni eeranii bahaa gala akka isaan dhoorkanis himaa jiru. Lafa kana irra naannoo Amaaraa bakkeewwan garaagaraatti nama fiduun qubachiisaa akka jiranis ibsanii jiru. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Qimbiibiit gama isaatiin humni addaa naannoo Amaaraa nageenya jiraattotaatti yaaddoo uumuu ibseera. Waajjirichi ibsa fuula Facebook isaa irratti baaseen jalqaba qonnaan bultoota irraa lafti fuudhame giddugala qonna hoolotaa damee Shanootiif kenname jedhe. Itti aansee immoo warshaa Turkiitu itti darbe. Inni bahee jennaan humnoonni mootummaan naannoo Amaaraa bobbaase dhufanii to'atan jedhe. Jiraattonni lafa isaanii beenyaa malee dhabuun alaam humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin sodaa hammaataa keessa galuus waajjirichi eeree jira. Bulchaan aanaa Qimbiibiit obbo Mogos Takkaas komiin jiraattota haqa ta'uu mirkaneessanii jiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa aanaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa waldaan geessan hedduu irratti humna addaa poolisii milishoota fi fannoo leenjisuun weerara lafaaf bobbaasaa akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Mootummaan naannoo Amaaraa lafa aanaa Faantaallee fi Boosat weeraruu cimsee itti fufee jira. Humnoonni addaa poolisii naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufuun aanaa Faantaallee fi Boosat keessa qubsiifamaa jiraachuu jiraattonni himaniitii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa poolisiin Oromiyaa fi poolisiin federaalaa aanaa Faantaallee keessa qubsiifaman cal'isanii ilaalaa jiru. Muhammad Faantaallee jiraattota dubbisuun gabaasa qindeesse qaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Faantaallee fi Boosatichi haleellaa fi weerarri lafaa qindaa'an naannoo Amaaraan adeemsifamu cimee itti fufe jedhame. Jiraattonni naannichaa har'aa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennaniin humni qindaa'an naannoo Amaaraa poolisii addaa milishaa fi faannoof keessaa qabu aanaalee kanneen keessa dabalataan qubsiifamaa jira. Gama aanaa Faantaalleetiin tibbana humnoonni kunneen lafa arroollee bal'aa qaxxaamuruun iddoo dhagaa luqqoo jedhamtutti haleellaa banuutu ibsame. Humni qindaa'an mootummaan naannoo Amaaraa bobbaase bakkeewwan qaawa bulgaa
funyaan waan gayyoo fi irraan buutee jedhaman qubatanis duula qabiyyee isaanii babal'isuutti akka jiran jiraattonni himanii jiru. Aanaa Boosat bakkeewwan cirrattii fi wagaree jedhaman irraa jalqabee hanga bakka buttaa jedhamutti humna qindaa'aa mootummaan naannoo Amaaraa bobbaaseen to'atamuu dhageenye. Humnoonni kunneen arroollee bal'aa keessa bosona ibiddaan gubaa jiru. Lafa to'atan cufatti ammoo mukkeen gubuun cilee baasaa jirus jedhanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa naannoo san qubsiifame osoo qabeenya uumamaa humnoota kanneen manca'aa jiru cal'isanii ilaalaa jiru jechuun jiraattonni aanaa Fantaallee himanii jiru. Waan baay'ee ulfaataa wanti argaa jirru waan ulfaataadha. Gama keenya mootummaan kijibaa naannoo Oromiyaa kan mul'atuun jechaa jiru ibsa kijibaa baataa ibsa kadhannaa gogo maaliyyoo taate tarkaanfii fudhannaa maaliyyoo wanti isaan achii gochaa jiran kun waan daran jara kana uummata irratti hammeessu. Gama biraatiin jiraattonni aanichaa ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baasee kadhannaa fakkaata jechuun komatanii jiru. Dhimma daangallee uummanni akka yaada isaatti beekatee dhimma daangaa hin eeggannaasiin uummata dararaa achiin immoo milishaa isaatti ergee fittisiisee qawwee meeshaa gurguddaa hidhachiisaa onneetti horsiisaa ammallee yoo uummanni immoo ofirraa dhoorra qaama biraatti keessa jira jechaa uummata sodaachisaa. Dabalataan humnoonni Amaaraa qorkeetti milishaa Oromiyaa 26 ajjeesanii 15 madeessan har'as osoo raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa qorkee cinaa qubatee jiru jecha biroo raawwachuuf qorkeetti bal'inaan qubsiifamuun qophaa'aa jiru jedhum jiraattonni. Poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin Oromiyaa aanicha keessa qubsiifaman immoo humnoota kanneen callisanii ilaalaa hawaasa Oromoo karrayyuu gogiinsa fi bonaan dararamaa jiru waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira jechuun goolaa oolus jedhanii jiru. Poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa fi poolisoonni Oromiyaa lafa qabiyyeen isii aanaa Fantaallee taateen wanta qeerransaa fi gororaa jedhamtu qubsiifaman humna naannoo Oromiyaa weeraraa jiru dhaabuuf tarkaanfii homaatu fudhachaa hin jiran jechuun hawaasni komachaa jira. mootummaan naannoo Oromiyaa humna addaa Amaaraatiin haleellaa Oromiyaa irratti adeemsifamaa jiru calleessaan kan ilaalamu miti jedhe. Mootummaan Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa ifatti dubbii jibbiinsaa fi karoora waraanaa yommuu dubbatan callisanii ilaaluun sirrii miti jedhe. Humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa miidiyaa mootummaa naannichaa dabalatee miidiyaalee ergama finxaalessummaa raawwachiisanitti bahuun ifatti haasaa jibbiinsaa fi karoora waraanaa dubbataa jiraachuus ibseeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa erga torbee tokko dura humnoota mootummaa naannoo Amaaraatiin poolisoota federaalaa lama dabalatee milishoonni jaha jala ajjeefamaniin ibsa lama kan baase yoo ta'u hanga ammaatti tarkaanfii qabatamaa fudhate hin qabu. Humnoonni mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifamanii bobbaafaman godinaalee Oromiyaa 5 irratti weerara daangaa banuun uummata gaaga'uu erga jalqabanii bubbulaniiti jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara daangaa kana dhaabuuf tarkaanfiin fudhatee hin jiru jedhamuun komiin cimaan dhagahamaati jira. Ibsa mootummaan Oromiyaa baase booddee mootummaan Oromiyaa ammas ibsa baasuun ala tarkaanfii qabatamaatti hin jiru jechuun qeeqa cimatuu dhagahamaa jira marsaalee hawaasaa irratti. Itoophiyaatti qaala'insi jireenya lammiilee biyyattii rakkoo hamaaf saaxiluun hawaasa biratti komii guddaa uumaatii jira. Jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraatii OMN'if yaada isaanii kennan qaala'insi gatii amma mudate amma dura mul'ate hin beeku jedhan. Gatiin bittaa maallaqa biyyattii gadi bu'uun hojii dhabdummaan daran babal'achuun gatiin oomishaalee garmalee dabaluu fi rakkooleen dinagdee wal qabatan biyyattii onkuroo irratti argamu. Biyyattiin gaagama dinagdee hamaa keessa jiraachuu jiraattonni himanii haalli amma jiru humnaa ol ta'uu ibsaniiti jiru. Gaagama dinagdee fi tasgabbii dhabuu gabaa waliin wal qabatee hanqinni boba'aa mudate qaala'insa jireenyaa haalaan hammeessaa jiras jedhan. Hanqinni boba'aa magaalaa Finfinneetti uumame kutaalee biyyattii biroo keessattis babal'atee jira jedhamaati jira. Jiraataan magaalaa Bishooftuu magaalattiitti hanqina boba'aatiin konkolaattonni dhaabbatanii ooluuf dirqama akka jiran hime. Iddoowwan boba'aan irraa bitamu hedduutti hiriirri baay'een akka jiruu fi hiriirri kun guyyootaaf turuu dubbata. Gaaga'ama dinagdee mudate kana wantoonni hammeessan jiraatanillee ka'umsi rakkoo imaammataati jedhaniit qeequu ogeeyyiin dinagdee. Mootummaan immoo tasgabbeessuuf hojjetaa akka jiru dubbata. Lammiileen immoo tarkaanfii fooyya'insaa mootummaan fudhataa jiru qabatamatti hin argine jechuutti jiru. Oduu maddeen alaarraa arganneen ejensiin basaasaa fi nageenya Somaaliyaa hidhattoonni Alqaayidaa fi Alshabaab qondaalota olaanoo mootummaa Somaaliyaa irratti haleellaa raawwachuuf akka karoorfatan bira gahuu beeksise. Qondaalonni haleellaan kun irratti raawwatuuf qiyaafatee pirezidaantii Somaaliyaa Abdullaahi Farmaajoo fi ministeera muummee Muhammad Rooblee akka ta'ee ejensichi ibseeti jira. Ejensichi ibsa fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseen shira haleellaa hidhattoota Alshabaabiin qophaa'e ilaalchise qondaalota biyyattii akeekkachiisee jira. Akeekkachiifni haleellaa raawwatamuuf
qophaa'e kun kan dhagahame yeroo ministeerri muummee Muhammad Rooblee fi pirezidaantiin biyyattii Abdullaahi Farmaajo dheereffamuu filannootiin wal qabatee gidduu isaaniitti wal dhabdeen dhalateen booda. Al-Shabaab haleellaa Somaaliyaa keessatti raawwataa jiru jabeessee itti fufuu isaattuu himama. Oduu biraatiin manni murtii idil addunyaa shakkamaa yakka waraanaa Suudaan Daarfur irratti himata banuuf hoogganaan milishaa Jaanjoo duraanii Ali Muhammad Ali Abdul Rahman yakka waraanaa fi namoomaa Daarfuritti raawwate wal qabatee mana murtii idil addunyaatti himanni irratti banamuuf akka jiru gabaafamaati jira. Lola Daarfur kan lubbuu nama 300,000 galaafatee fi miliyoona 2 qeessaarraa buqqisee nama hoogganaa turedhas jedhameeti jira. Milishaa Jaanjoo kan hammeenya waraanaa hamaa raawwate jedhamuun qabsaa'ota mirga namoomaatiin qeeqamu ajajuun yakka namoomaa raawwachuu isaatti hima. Hoogganaan duraanii milishaa Jaanjoo lola Daarfur irratti yakka waraanaa fi dhala namaa raawwate jedhamuun himataawwan 31 himatameeti jira. Tibbana ammoo himannaawwan kunniin mana murtii idil addunyaatti irratti banamuuf akka jiru gabaafameeti jira. Ali Muhammad Ali Abdurrahman kan maqaa Ali Kushayb jedhamuun beekamu waggoota 13 miliqee jiraataa tures bara 2020 mana murtii idil addunyaatti harka kennate. Manni murtii idil addunyaa qondaala duraanii bulchiinsa Umar Hassan Al-Bashir kanam yakka dirqeen gudeeduu dararaa ajjechaa fi saamichaan himateeti jira. Rogeeyyiin mirga namoomaa Suudaan sochii kanaan seena qabeessa jechuun jajaati jiru. Pirezidaantiin duraanii Suudaan Umar Hassan Al-Bashir yakka waraanaa fi namoomaa Daarfuritti raawwatame keessaa harka qaban jedhamuun himatamanis hanga ammaatti mana murtii idil addunyaatti hin dhiyaanne. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuu gama kiyyaan turtii gaarii.